نشودي سيدي كورا ندنغتي سفو دكا جالنا سفو أنتي سمالي الكن الرفو ويا تايم بوها كباكو راسينا أوربو فاقراكو سفو دباكو Ani maqaan kiyyaa Ayyaantu jedhama. Kanan dhaladhe godina Wallagga Bahaa magaalaa Arjoo guddattuutti yoo ta'u, garuu kanan itti guddadhe godina Bunnoo Baddallee aanaa Cawwaaqaa buufata lammaffaa Akkookoo biratti yoo ta'u, barumsa kollee kutaa tokkoo jalqabee amma kutaa 10 manuma barumsaa magaalaa sanitti argamuttan baradhe. Bakki ani itti dhaladhee fi lafti ani itti guddadhe baay'ee walirraa hin fagaatu. Yoo hammam baay'ateem makiinaadhaan mala sa'aatii tokko duwwaadha. Haa ta'u malee ji'atti yeroo tokko maatii koo deddeebi'ee nan ilaalan ture. Anis akkuma durii akkayyoo kun maatii koo dhaqeen ilaala jedheen akkayyoo koo yeroon gaafadhu akkayyoon koos akkanani maatii koo dhaqee ilaaluuf naaf hayyamaniin. Anis immoo tole jedheen uffata koo keessaa wayyaa bareedduu ishee uffadheen. Amma konkolaataan dhufutti eegeem konkolaataan gaafa dhufu konkolaataa qabadheen taa'uu jalqabeem. Konkolaatichis magaalaa keessaa asiif achi deemeem nama amma guuttatutti nama barbaachuu jalqabeem. Namni hundumtuu erga konkolaataa kana seenee dhumeen boodam dargaggeessi baay'ee bareedaa ta'e tokkoo fi bifni isaa magaala ta'eem akkasuma rifeensa isaa bifa namatti tolu murate tokko dhumarratti konkolaataa keenya kana seeneem. Konkolaachisaanis gaafa namoota fe'atee guuttatu magaalaa keessaa ba'ee imala isaa itti fufeem. Eegaan namni tokko yeroo waliin karaa deemu eessaa akka deemuu fi eessatti akka deemu akkuma wal gaafatu dargaggoon kunis eessaa akka deemuu fi eessatti akka deemu na gaafata. Anis immoo dhalattuu magaalaa Arjoo akkan ta'ee fi ammaaf immoo akkan buufata lammaffaa akkayyoo koo biraa akkan jiraadhuu fi barumsa kollee achumatti akkan baradhu itti nan hima. Anis immoo dabarseen atoo eessaadhaa eessatti immoo deemtaa jedhee gaafa nan gaafadhu. Innis immoo dhalataa magaalaa Naqamtee akka ta'ee fi hojiidhaaf immoo akka magaalaa sana dhufee natti hime. Hojiin isaa immoo maal akka ta'e irra deebi'ee yeroon gaafadhu konkolaataa fe'inaa Efizaarii irraa shifeerummaadhaan qacaramee akka hojjetu natti hime. Erga mana dubbannee wal baranneen booda konkolaataanis baay'ee waan bolluquuf sooftiillee wal harkaa fudhannee fayyadamuunii jalqabna. Anis shamarree baay'ee bareedduu jedhamuu yoon dhiisellee garuu fokkistuu hin jedhamu. Garuu kennaa Waaqayyoon naaf kenne keessaa kan yeroo hunda deddeebisee na gammachiisu rifeensi koo garmalee dheerata. Akkasuma immoo kalarri isaalleen baay'ee gurraacha kan ta'edha. Gaan dargaggoon kun sistama adda ta'een bilbila koo na harkaa fudhata. Innis bilbila isaa akka namni biraa irratti dawwalee isa argachuu hin dandeenye erga taasiseen booda mee obboleettii koo bilbilli koo kun hin hojjetu yoon ani dawwalee nama argadhe malee namni tokkolleen bilbilee na argachuu hin danda'u. Rakkinni isaa maal akka ta'e yoo beekte hodhuuti naaf ilaalimee jedhee bilbila isaa natti laata. Anis immoo dhuguma bilbilli isaa rakkoo qaba jedheen irraa fuudhee gaafan ilaalu. Bilbilli isaa akkuma inni jedhee dhuguma namoonni baay'een bilbilanii isa argachuun hin danda'ani. Anis immoo dandeettii bilbila gorogoruu qabaadhee osoo hin taane garuu amma sana inuma yaala ture. Tole jedheen bilbila isaa harkaa fuudhee sirreessee fi itti nan deebisa. Mee irratti bilbilii yoo hojjeteeraate in ilaallaa naan jedhee anis immoo tole jedheen lakkoofsa isaa itti galchee irratti bilbilee fi gaafan jedhuun in hojjete. Innis immoo akka nama gammadu of fakkeessee
Tole guddaa galatoomii ulfaadhuun dhugaa baay'een itti cinqame naan jechuudhaan na galateeffate. Ani immoo anaaf hin galle malee bilbila isaa akkanaan sirreessuuf natti laachuun tokko bilbila lakkoofsa bilbila kootii fudhachuuf ture. Akkasuma immoo paaspoortii haasa'aa taasifateetu na faana haasa'uu jalqaba. Ammuma imala keenya itti fufnuun ho'i konkolaataas nutti dabalaa dhufe. Garuu dargaggoon kun ho'a konkolaataa sababa godhachuudhaan mee as jedhii konkolaataa kana daawwitii isaan nurraa banaatii as jedhime jechuudhaan ani immoo dhuguma daawwitii banuuf jedha jedheen gaafanaan akkas jedhu. Utuu namni tokko hin beekin na shawwadee sistama adda ta'een hidhii korraa na dhungata. Harkasaa gara fuula kootti qabeetu hidhii korraa na dhungate. Ani immoo battaluma sanatti nannahe. Haa ta'u malee garuu naasuun koo miira gammachuuti. Anaafis immoo dhungoon akka sanaa anaafis yeroo jalqabaati. Guyyaa tokkos ta'ee isa duras ta'ee guyyaa tokkoof dhiirri akka sana na daffaree na dhungatu miti na daffareeyyuu nagaa na gaafateeyyuu hin beeku. Anaaf immoo dhiirotaan daffaramuun guyyaa jalqabaati. Dhiirotaanis dhungatamuun guyyaa jalqabaati. Otuma akka kanatti jirru carraan imala keenya gargar nu baasti. Erga kanaan turree booda bakka itti deemu ergan geenanis magaalaa Arjoo akkuman seeneen nan bu'aatii naa dhaabii jedheeni raddaatii nan dhaabsifadhe. Haa ta'u malee garuu keessi koo isa biraa bu'uun natti hin tolle. Utuu imalli koo baay'ee dheeraa ta'e kan jedhu keessa kootti na hawwisiisa ture. Haa ta'u malee dirqameenii irraa nan bu'a. Mana keenyatti ergan galees boodam yeroo baay'ee karaa kanarra waan deddeebi'uuf dhiirota akkasii takka qunnameenii hin beeku. Kallaa gooyaa baala shaashii kallaa gooyaa baala shaashii kallaa gooyaa baala shaashii kallaa gooyaa baala shaashii gaaf tokko si wajjin oolee yoonduu ellee maalam baashii. Garuu mucaan kun galgalam yeroo sa'aatii 2 naaf bilbila. Anis immoo akka nagaan galee nan gaafadha. Utuma keessi koo isa waliin haasa'aa na feesisu nagaatti amma biiziidha jedheen bilbila koo nan cufadhan ture. Haa ta'u malee garuu keessi koo isa faana haasa'uun baay'ee das na jedha. Akkasuma guyyaa lammaffaas naa bilbiluu jalqabe. Daqiiqaa muraasa erga waliin haasofnee booda nagaatti jedheeni nan geggeessan ture. Akkasuma dabalee guyyaa sadaffaallee naaf bilbiluu jalqabe. Anaaf innis utuma sin jaalladhaa innis ammoo sin jaalladhaa utuu nu lammanuu waliin hin jedhin haasa'uma gaarii ta'ee fi haasaa garagaraa oomishnee haasa'uu itti fufna. Garuu dhumarratti lamman keenya iyyuu utuu hin beekin miira jaalalaa keessa galuu jalqabne. Keessumaa yeroo walii bilbilluu sa'aatii qursii fi akkasuma yeroo miisaa akkasuma ammas hirbaata irrattii fi yeroo nyaataa yeroo wanna gaarii arganne utuu waliif bilbilluu keessa baanee ganama yeroo sa'aatii 12 waliif bilbiluu jalqabna. Anas ta'ee inni utuu hin beekin jaalala gar malee ho'aa ta'e keessatti kufuu jalqabne. Anaaf immoo barumsa koo kutaa tokkoo kaasee amma kutaa 10tti isan xumuree guyyaa tokkoof akka sanaan dhiiraan booji'ameenii hin beeku. Utuma akka kanaan jirru jaalalli keenyas baay'ee umraa dheeratee utuu guyyaa tokkoof anis ta'ee innis ta'ee walitti hin mufatin jaalala gaarii dabarsaa utuu jirru guyyaa tokko sistirii isaatiin wal na barsiisa. Sisterii isaatiinis wal barree waliif bilbiluu jalqabne. Akkasuma anaaf isheenis immoo goddanyaa onlaayinii taanee onlaayinii irraan koomentiis ta'ee akkasuma
qoosaa garagaraa waliin taphachuu ni jalqabna. Garuu jaalalleen koo konkolaachisaa waan ta'eef yeroo hundumaa bakka deemu natti hima. Yeroo hundumaa isa argeeni waliin yeroo gaarii dabarsu nan hawwa ture. Garuu inni immoo lafa fagoo deema. Hojiidhaan biizii waan ta'uuf yeroo nan barbaadetti waliin arginu. Garuu guyyaa tokko akka carraa ta'ee magaalaa Gimbii deema ture. Innis Naqamteerraa utuu deemuu eessa akkan jiru na gaafate. Anis immoo magaalaa Arjoo maatii koo biraa akkan jiru ergan itti himeen booda kootumee har'a wal arguu qabnaati. Asuma magaalaa Arjootti wal arguu qabnaa. Ani immoo gara magaalaa Gimbii deemaan jira. Yeroo muraasa wal argineen sana booda immoo nan deema naan jechuudhaan na gaafate. Anis immoo baay'ee waan jaalladhuuf guyyaa irraa kanaam dabarsuuni hin barbaanne. Tole rakkoon qabu wal argina sa'aatii meeqatti dhuftaa gaafan jedhuun tole rakkoon qabuuti gaafan magaalaa Arjoo ga'ee anuu siin bilbilaati na eegi naan jedhee bilbila isaa cufatee imala isaa itti fufe. Egaan har'a jaalallee kootiin wal arguudhaaf waanan jiruuf baay'ee babbareedeen uffata koo keessaa isa baay'ee das namatti jedhu uffadhee jaalallee koo eeguu nan jalqaba. Akkuma inni jedheem guyyaarraa sa'aatii misaa yeroo sa'aatii 7 dhufee magaalaa Arjoo keessaa naaf bilbila. Anis immoo ka'een barbaachisaa bakka inni jirutti gaafan naqu kunoo har'as akkuma guyyaa jalqabaa sanaa wal argine. Gaafa sana immoo dhungoon inni dhungate dingata waan ta'eef amma immoo ofitti na qabee akka abbaa manaaf haadha manaatti wal ammannee wal dhunganne. Egaan bakka bashannanaa bakka bunni itti dhugamu dhannee erga waliin teenyee bishaan qorraa fi akkasuma mirindaas fudhannee waan nu barbaachisu hundumaa erga fudhannee yeroo muraasa teenyeen booda innis otoo na waliin taa'uu hawwu anis otoo isa waliin taa'uu na hawwisiisu dirqama hojii isaatiif kaanee gargar baane. Tolegaa nagaatti jedheen karaa milkii deemii jedheeni nan geggeesse. Erga akkas jennee wal geggeessineen booda garuu bilbilli jaalallee kooti yeroo gargar baane sana kaasee galgalas ta'ee ganamas yaalaanii nan ture. Garuu guyyaa lamaaf jaalallee koo bilbilaan argachuun hin dandeenye. Akkasuma guyyaa sadaffallee yaalaa nan oole. Garuu dhumarratti bilbilli isaa in hojjeta ture. Garuu namni na jalaa kaasee sagalee dubartiiti. Ani immoo battalumatti naheen eenyudhaati kan bilbilaa ayyuu kootii kaaftu jedheeni gaafan gaafadhu. Eenyu ati kan bilbilaa ayyuu kootii kaaftu jedhee gaafan gaafadhu sagalee boo'ichaa natti ta'e. Irra deebisee gaafan sirriitti dhaggeeffadhu sagaleen immoo sagalee obboleettii isaati. Maqaa dhaawwameen maaltu ta'e ayyuun koo nagaadha miti eessa jira maaliif bilbila narraan kaasuu erga kaleetii mokkoraan ture maaltu ta'e jedheeni gaafan gaafadhu isheen immoo boo'ichaaf natti himuu hin dandeenye. Garuu jaalalleen koo nagaatiin na biraa deemee dhumarrattiin wanta baay'ee laphee koo na cabsuufi wanta nani amanuu hin dandeenye nan dhagaa. Innis jaalalleen koo otuu gara Gimbii imalaa jiru gaara abbaa seenaa bakka jedhamtutti shiftaadhaan akka ajjeefameedha. Anis battalumatti ijji koo imimmaan duwwaa na ta'e miiran keessaa bahuu hin dandeenye keessa nan gala. Battaluma sanatti of wallaalee bilbila koos cufachuun nan dadhabe. Utuu nan hin cufin bilbilli koo ofuma isaatii kaardii fixee gargar baane. Anaaf immoo seenaan akkasii yeroo jalqabaati.
Anaaf immoo jaalalli akkasis yeroo jalqabaati. Mee obboloota koo jaalallee koo kana ergan jaalladhe ji'a 7 erga wal jaallanneen boodam sababii du'a garmaleetiin jaalallee koon gargar baane. Egaa jaalallee koo kanaan erga gargar baane har'a waggaa 1 fi walakkaa ga'ee jira. Haa ta'u malee onneen koo hamma ammatti dhiirota biraatiif banamtee hin beektu. Ani kanan isiniin jedhu nama jaallattan hin dhabina. Nama jaallattan argadha. Du'a akka malee fi gadda akka malee isinirraa haa qabu isiniin jedha. Egaan obboloota kiyya mee isin asirratti maal naaf dhaamtu? Ani Ayyaantuu Damisee godina Wallagga Bahaa magaalaa Arjoorraa. Jaalallee koo ammoo biyyoon sitti haa salphatu. Boolla kee daadhiin siif haa guutu. Ani nangalle malee daadina dabruufi ani qanin sardamu ituman si arguufi osoo dhuftee nan baatiin onneetti yeddee dharraa ulaaqee naanneffattee way gaara galte narraa. Ashama harka fuunee hordoftootaa fi daawwattoota gurraacha Afrikaa. Egaan hordoftootaa fi daawwattoota kiyya. Seenaan jaalalaa har'a obboleettiin keenya nu biraan geesse isa amma ammatti daawwattanidha. Egaan seenaa kana gara sagaleetti jijjiiruudhaan isin biraan ganga'ee an Saadam Ibraahimiin. Egaan seenaan jaalalaa har'a dubbatame seenaa baay'ee garaa nama nyaatudha. Egaan obboleettii keenya ati jajjabina siif hawwina jaalallee kee duubattis jireenyi akka afee hin dagatiniin isaaf immoo Waaqayyoon kadhadhu. Ati immoo of tasgabbeessi jireenya haaraa akka jalqabdu dhaamsa kooti. Inni gale immoo akka hin deebine sammuu kee amansiisuu qabdaan dhaamsa kooti. Egaan hordoftootaa fi daawwattoota kiyya warri amma dhumatti viidiyoo kana daawwattanii seenaa obboleettii keenya dhaggeeffattanii warri jirtan sanduuqa komentii jalatti yaada isheedhaaf qabdan kaafii isiniin jecha. Egaan ani gurraacha Afrikaati. Viidiyoo biraa qabannee amma walitti deebinutti nagaa Rabbii keessa nuuf jiraadha.